السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في خبجمتوتا أفنان أورتيوب. أفنان أورتيوب أرانتنا خيسما إسنيف كبتة دياتي خيسما انتهنيا دعوتوت مراهي كنونا بالبلاد جرتي أما جلا خاسني وان إسن جتو ولمانو هالالو دعوت هردفتوتا خير راي هردفتوتا خيان أرانتنا إسنيف أفيرانتي يتا أرانتنا فكاتي هلا السلام عليكم سنجنة جرقة بقى أفنان أورو برتي أركمتي أختي تيكالي دي فما نفقو ديقا يوانين بيزي تيف تلفونا خيتي سنقاسو ديبي أماسيس بريفا ما تنابر ستوس توريتين أركا مالف نمو فتشون أرف تجيتين يادي توري قرو ما شاء الله تنمو فتو متي نما واي نمني أكا خيسا جرو نما فبيخو جيتي جادا مي أران تنقا يرو ديرا سومن أراني قلتي أما أفنان هنكنا يسن قبضني نسنيه ما جتة نافير جتة أثير راتي جانا خلتشات ترتي قرو ديفا ما نافقودي سنجا وين سرات رفجتة مي أثير رانتي قاران تنا واران تنا يرو أركته يرو تيتي فايدة من سنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكاخيتي في بكر دول تيفي بكر جرتو يوان وهمو خدن دي ستاتي. أوكي. أمي أفنان أوروتو بوتانا لتوزين جيكا مخانجيا سميرا دبوت بيسو جيراما درستو استيشاشيتي أما سودربيا را إكشو يا دقيقة دكتورة كيفي درسو مربادو دقيقة إكشو كيسبتي سجلين والخاصة سجلتي والخاص يتفنغتي جونداتي هكذا إلمنا ما تقو ميديا إلمنا ما يجيو حقنا اليوم تكابو غير ممكننا اليوم سخالمو daawwattoota ta'uu gama namaan beeksisa gama daawwattoota keessa bakka bu'eemee yoo hanqinaa fi ga'umsa obboleeyyan teennaa kanaa yoo dubbatte jechaatiin akka naaf feertu kabajaadhaan si gaafattee guddaa gara ga'uun barsinaan. hedduu takkaatillee nuuf galatoomii asirratti naaf feeri jettee kabajaan asirratti. An tokkoffaa wanta asirratti argameef irra caalaa waan natti tole akkuma alatti tole hordoftoota ni beektanii biyya keessattuu diraamaa fi wajjin gaafaturraa yaadu qabattee isinii dhufe yaadni sun maalidha? Mee akkamii osoo akka nama tokkotti namni nuti yaadu dabarfatuu hin danda'u garuu bakka bu'eeti hanqinnaa fi ga'umsa isin qabdan keessa waa isinii dabarsuudhaaf wal jeentee waan itti kennan deema. Isa keessa tokkoffaan yuutuubaroota keessatti keessa dalagaa waa'ee warra shamarraniitti baay'ee barbaanna. Mee wanti nuti nurraa baranne keessaa tokko osoo nuti miidiyaa keessa akkam aarti wanti isinirraa baranne jira kan jedhu ibsuu deemta. Hayyee. Isaan keessaa tokko maashaallah uffannaa shamarran baroota kennaati. Uffannaa shamarran yuutuubaroota irraa jennee akkasumas namni tokko eeyyuu yoo hojjete akkamitti uffattaruu qaba akkamitti feestii qaba kan jedhu isinirraa baranneerra ammas isinitti gaabbinii uffannaa keessan mataa irraa kaastanii illa miidhaatti nu gammachiistaniirtanii lammaffaa namni waan tokko wajjin dalagu wal jaalachuu wal kabajuu akkasiin qabdan kabajaa isin qabdan wal kabajitan jechuun nutus akkasiin kabajju isin waltan jechuun nutus namni tokko ni jira kilaafa wal jala dhabuu fakkeenyaaf as waliin dalagdamuun waliin kilaaftanii maashaallah hinaafas waliin qabdanii kana borus nullee osoo rabbi nu godhee akka keessan kana mul'ata namaa qabaannee waan akka hinaaffaa wal jaalalaa akkasumas wal kabajuu guddaa irraa baranneerra keessattuu iyyuu irra caalaa bakkee isin jiraattanii irraa wantoota kana nu dabarsitan jiruu biyyoormaa keessatti jiruu keessattuu maqasa dhabuun barbaadu iddoo si jirtan namoonni beeku biyya san keessa jiraattanii dhugaadhaan akkatti waa bahii waan isin mijuunne abbaan ilmoo qabu abbaa haati ilmoo qabdu ilmoo teessaniif jettanii osoo numaa kuusatin waan nu bohaarsaa waan bohaaruu bichaan nama diraamaa bichaa osoo ta'e akka barumsaatti gorsa of keessaa qaba barumsa of keessaa qaba itti obsuu wanti akkanaa nama biraa bira illee jira jedhee fakkeenyaaf kan rakkate kan mana arabaatiin jeeqame kan hiriyyaan isaa sobee nama biraa irra baafate wanti akkanaa diraamaa irraa argina
keessatti nama isfatiyaa akka inshallah affeerra jira ajaa'ibaatiin kanaafuu an isinitti sitteeressu guddaa galatoomaa guddaa jaalannaa wal danda'u wal kabajuu waliif yaadu inaafaadha kun guddaa guddaa abbaa barbaadee yuutuubar abbaa barbaadee irratti wajjin gadhiisan nuti hoo osoo taate akkan wal hinaamnaa dhiiroo lakki wal hinaamu barumsa jibdannaa waan taanee jettanii akka akkana wal yaalannu borus inshallah nan tokko keessas mudata argachuu danda'a. Waan akkanaa kanaan guddaa sinirraa jaalanneerra. Diraamaa keessatti diraamaa osoo hin taane akka gorsaatiin nu dhiyaatu. Hayya dhiiroo yoo akkatti faarsee olaata hanqinni jira ni jira. Namni tokko taatee wayii taphatee ati dirree kubbaatii yoo baatee taphatte ati kubbama sammichaa ilaalta malee namoonni kuwwan ammoo silaalee yommuu jedhu hanqinna keetii kunuunsa kan kenni beeka. Kanaaf obboleeyyan wanti isinii himuu barbaadu yogguu waa walii himnu wal akka jaalattan beeka. Anamma waan fakkeenyaaf naan ijaaradhu waan kullan ijaaradhu waan eenyu ijaaradhu hanqinna isii hima. Yoo hin jaalanne hoo hamatti jijjiiree bifa tuffiitiin bifa kabajjaan qabnee akkuma keessa deebi'ee akkuma kiyya keessa turi'u warroota isii wajjin daawwatu ishii biratti yaadde. Wanti akkanaa nu sirreessi yoo jette kun jaalala nama saniif qabu. Naaf ibsa jechuudha akka nama akkuma garaa isaa keessa jiru hundaan namaa waraabamu akka garaa keessaa garamatti himne jechuutu isin ibse. Kana yoo jennu amma mee akkami dhiiroo diraamaa kana keessa uffannaa barumsa irraa baranne wanti irraa jaalanne tokkoffaa haadha mana kanaa haadha nama hundaa yookiin jalqaba haadha diraamaa kanaa ta'uudhaan biraankii irra sadarkaa duraatiin argamtee fi waa'ee keessattuu gorsa haadhaa, gorsa abbaa, gorsa hiriyaa nu kennuudhaan adda Mustariyaa Jaafar bakkuma jirtu sittaa tolsiin jecha sadarkaa duraa akka argame hanga ammaatti Mustariyaa Jaafar ta'uu asmaa isin beeksisaa. Sadarkaa lammaffaarra hinaaffaa laal barbaree aleenshitee soogidda gubbaan dha'uudhaan tokkoffaa kan qabde Ayaan Muhammad yookaan afnaan ta'uu isin ibsaa. Abshir. Lammaffaarratti yeroo diraamaa kana qopheessitu jechoota mimmi'aawoo jechoota yookiin nama qolchisiisaa itti fayyadamuudhaan sadarkaa duraa irratti argamtu kullanii akkuma maqaa isiititti sabboontuu Oromoo kullaniitu yookaan Ayaan fi Fooziyaa baay'ee isin galatoonfannas baay'ee isin dinqisiifannas jechoonni isin itti fayyadamtan keessuma nama harkisaa jechoota mimmi'aawoo fayyadamtanii kuwwanis akkasuma garuu hanga ammaatti jechuun akkuma wal biraa duubaatiin hayya dhiiroo akkanatti yoo jedhe laata namni biraan huma ta'e namni miskiina takka jira laal namni hundinuu yoo isin waa dhalatti ilmaan dhaqan warroonni diraamaa isaanii diraamaa gorsa qabu diraamaa obsa nama barbaachisu dalaguudhaan tokkoffaarra jiran Kaamilaa Roozaa fi arganneetu bin bakkuma jirtanitti isinitti haa ta'u baay'ee isinirraa boo har'aa isinii jedha ergaan kee gamanumaa isin haa ta'u. Niin dhagee hayyee. Akkasumas bakka jaraatitti bakka bu'ee kan hanga ammaa dhiira keessaa illee sadarkaa duraa irra jiru diraamaa isaa yookiin osoma diraamaa ta'uu keessa gorsi jiru marruu shaw guddaa galata nu biraa qabda siin jedhaniiranii diraamaan kan ka'e osoma diraamaa dalattu jechoota namni gurguddoon itti fayyadamu yookaan jechoota harkifamoo jechoota nama siyaasaa keessa seensu yookaan jecha hangafa ta'een namaa fayyadamtaa irra caalii gaafa maatii kan kee waliin bashannantu keessaa tokko waa'ee oorruu namni waan oorruu fi yaadachuu jechuun addunyaa hin irraanfanne jechuudha. Oorruu fi noo yaadachiiftee guyyaa sana irraa kaasee diraamaan kan kee yoo kana ta'u jedhamu bishoo sillee kumataniiran maal ilaala dhiiroo namni baay'een marruu ishee wallaalinaa jechuudha. Akka beeksila marruu ishee dubartii afur fuudhaa sunnaa wardofaa dhiirri nu jalaa yoo sunnaa kana ilaalee marruu ishee wallaalanii jalaa afur fuudha jedhanii akkanitti bo'uu jiranii gamanumaa warri marruu ishee dubartii afur jettanii akkatti dhiira dhoorkitanis ilaaluu diraamaa isaa marruu ishee uuma jiru nuu ibsa malee yookaan akkuma sunnaan jiru nuu ibsa malee inni humnafnaan takkittii qabaa gamanumaa addunyaa dharugaa warra akkatti barbar jettanis guddaa galatoomsiin jenneerra marruu ishee Tulluu fi Saayidii diraamaan keessan diraamaa irra caalaa dhugaadhaan waan jiraa keessattuu diraamaa waa'ee Arabaa irraa hojjetan tokko diraamaa dhugaadhaan uummata keenya keessa jiru biyyummaa keessa jiru nu dalattaniiftanii guddaa galatoomaa isin jenna. Akkasumas jaartii ofii kana ilaali qimamii godhee ilaali hayuun nasiitii ol akka qaamni isii inumaayyuu baqee akka dhadhaatti lafa baa'u yeroo hunda diraamaa keessa faarsuudhaan Yaasin Jaafariin
يا سن الجاش يقول ده قالته يوكان صدق جاخريت يقول ده قالته akkasuma mallee yoo jaartii godhatu garuu rabbi saafaa baasu yoo jaartii godhatu akka jaartiitti qabatan beekuudhaan dargaggeessa ta'ee firoonillee asumaan guddaa galatoomne akkami akka jaartii qabatan isin beektaa garuu sooma boodallee akka jaartii irra furan osuma beektu osoo nyaatin furuu fiidda rabbi sittaa baasa jenna omnaan sitti waan dheeressee malee yaanni hiyyaddaan na jalaattee gama biraatiin akkanaaf feerti kabajaaf jaalalaa si gaafadhaa abshira dheerataa yaanni hiyya garuu asumatti ishuu marraa hafee kanaaf hordoftoonni keenya wanti jedhanii waa'ee laayikii fi koomentii fi sheer godhuu kanatti ilaali osoo nuu toleeti duddabaadhannee fiinnaa isiniin jechuu jiranii isinummaan diraamaa guddaa qabu nu gallakkisaa diraamaa mootuu nuti kutaan kun itti nu aanuu qaba jenne kutaan dhaan itti nu fuufuu qabnani nuti hordoftoota keessaa namni 5 yookaan laayikii yoo tuqe diraamaa rarra'ee akkam jedhaan hamne jedhu fakkeenyaaf diraamaan tokko osoo nu ilaallee hiikkaa isaa irraa hubatee yoo jalaa dhaabbatee kutaa itti aanu dhufuu qaba jenne akkuma kunuutan godhaatti nuuf jechuu jiranii qommeefnaan wallahi jaalalaaf kabajaan oromummaadhaa fi obbolummaadhaan siin qabu siifaa dagaagu siifaa baay'atu siin jedhaa horii bulii sagantaa akkanaa anabichaa osoo hin taane namoota hedduu jira mee dhaqii mata duree ta'e naan jedhan malee nama hedduu waan jira isin hundinuuyyuu sagantaa akkanaa torbeetti marsaa takka qabattanii komentoota keessan jilaa yookaan hordoftoota keessan jilaa mee eenyutti yaada qabatanii sagantaa kanaa akka nuuf isa dura anarraa jalqabdanii akka torbeedha itti dachaaftan kabajaaf jaalalaa si gaafadhaa sitti dheeressee guddaa galatoomii horaa bulaa rabbiin inshaallah badhaa dhugaan sinaa kaa'uu kan jennu firfirtooti sinaa uffatu waan isinaa barreessitan gabboo ilaalladhaa yoo kaawaa sirreeffadhu naan jettanillee taatan hordoftoota keessan yookaan abbaa yuutoo baraataa warra maqaa dhoofneenillee irra deebi'ee inshaallah torbeen daamtu walumaan ilaali haqqinaaf gomsa keessa sirriitti isin ibsu dhufa kanaaf lafa falchaa isiniin jedha warras keessa maqaa dhoofnellee garuu ga'ee kan kee waldaalee osoo hin taane yeroodhaaf qusannaa yerooti koomentii kiyya jala gabboo ilaallachuudhaaf ammoo samiitii sabbootuu xiqqeessa jira laal sa'aa fi waadiyyoo akkatti nama laaltu akka irra jira asumaanii baroota keessaa wanti itti dhaamachuu barbaadu abbuumti ta'e tokko guyyaa tokko akka yuutuubaroota kamiilaa ta'ee nama ta'e keessaayyuu maal isinirraa eegganna mee mucattii akkatti hinaaffaan barbaree dhugdu tana mee guyyaa tokkicha eenyutu firaankii rabbi dawwallee alaanni yookaan of afnaan nama obsiti obsa qabdi kan jedhu kan nama fachuu barbaadu sila hinaaffammaa ishii kun ka dhugaati moo kama diraamaati akka addaatu baakkan namni tokko akka firaankii sirra dalagu as keessumaan itti madheera guddaa naa galatoon horii naa bulii Alaa teenya hedduu takka galatoomin siin jaa wallahi gorsa hedduu namatti tolu gorsa hedduu nama simatu gorsa hedduu nama hawwitu nuuf kannite akka shamarranii keessa mata duree taatee as ba'uu keetiif hedduu takka si galatoonfannaa afnaan orootuu birra dhufte akkanatti gorsa bareedaa kana addaa kana nu qabattee dhiyaachuudhaaf hedduu takka si galatoonfannaa gorsa akkana bareedaa jira silaansee yeroo tiyya takka gubee si dhiyeessuun qaba ture garuu dhiifamanaaf godhin siin jaa waan yeroo hin qabaatiniif jechaan dila kana ture soomalarraa eegalee akkaan si dhiyeessu feete garuu dhiifamanaaf godhi maaliif yerootu naaf waliin qixxaatini waan takkaan nu jidduu bee akkuma beekamu si himeetiin jira gama keessaatiin akkanaa siin jaa hedduu takka galatoomii anilleen daawwattoota dheereessuu hin barbaanne wallaahi akkan yaatati rabbi siif haa guutu anilleen hanqana jaalatu daraniin si jaaladhaa hanqana kabaju daraniin si kabajaa naa olitti rabbi si haa jaalatu naa oli rabbi si haa kabajuun siin jaa obboleettiitii yaa samiiraa teenya hedduu takka nuuf galatoomii mata duree shamarranii taate akkanatti as bahuu keetiif hedduu takkaas si galaatillee horii naa buli wallaahi maatii teetii wajjiin bakka takkas si galchee bakka takkatti akkanatti wajjiin akka bashannanu inshaallah bi'idnillaa abdiin qaba oromoon teenya bakka takkatti walitti dhufnee akkanatti kana daran akka hojjennus abdiin qaba hamilee hin cabnu fuuldirri keenya bal'inaan jaa inshaallah bi'idnillaa yoo rabbi umrii nu dheeresse hedduu takkanaaf galatoomiin siin jaa afnaan orootuu birra dhiyaattee akkana gorsa adda addaa nu kan nuteetiif hedduu takkaan si galatoonfadhaa bakka immoo ummakaanus bee hedduu takka galatoomiin siin jaa nutuu ummakaanus gaafa keenya godhanneeti miidiyaa kanarra baane waan ta'eef hedduu takka nuuf haa galatoomtu hedduu takka ammallee akkanatti itti haafuftuun siin jaa addan daabiin ummakaanus atilleen isii galatoonfachuu barbaadde koomentii jala seeniiti waan dhuftee asirratti gorsa akkanaa bareedaa nu kanniteef hedduu takka galatoomii akka
isiniif qabaddeetiin dhiyaadhaa namni yaada akkanaa babbareedaa hanqina keenya gihaa keenya waan nurraa irrate waan itti daballu yaada babbareedaa namni nu kan nufeetan beejii keenya dheeytanii laayik godhuu feesbuukii keenya dheeytanii filaw instagraamaan imoo teenyaan gama keessaatiin dhuftanii nuuf bilbiltanii yaada qabdan nu ibsachuu dandeessanii isiniin jaa asumaanuu gaa Samiraa fakkeenya goradaanis ninja qophiin akkana itti fufti asumaanuu gaa waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jetti waan dhaggeeffattaniifis galatoomaa isiniin jetti hangama kiyyaaf tadhee hin jira isinis fixattee jirti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh